Taakkeen kallattiidhaan yoo jalqabnu kadhata nuu godhaniif waaqayyo isin haa eebbisu jechaa. Nullee mootu akkuma kadhata keessatti tuqameetiin jedhe garaa keenya dhugaan garaa keenyaaf akka banamuuf kadhata garaa dhuunfaa keenyaa godhata. Qorannaa keenya kan guyyaa irraa jalqabna. Qorannaan keenya kan guyyaa irraa lammaffaa Qorontos boqonnaa 8 achi dura boqonnaa 7 irratti kaleessa waa laallee xumurre Phaawulos warra Qorontosiitiin akkas jedhaani 16 irratti lammaffaa Qorontos 7:16 irraa anis waan hundumaatti isin amanachuun waan danda'uuf nan gammada jedha. Waan hundumattuu isin amanadha jedha. Waa'ee obboleessa Hiriyaatti Tiyoon akkamitti akka isaan wajjin ture, akkamitti akka isaan gammadaa ture, isatti gammaduu isaaniitiin immoo nu biratti illee jajjabina adda akka inni argatuufis jajjabina kennee jedha. Tiyoon yoo gara keenya dhufu jedha Phaawulos. Kanaaf isin amanadha jedha. Amanachuun kun ingiddii jajjabina waan eenyummaa ofii dabarsanii akka isaan Tiyoosiif kennan dubbateetiin jedha jechuudha. Dhugaa amanachuun akkasitti of keessaa qaba. Nama dhugaa dubbatuuf amanannaa addaa iddoo kennuufiif keessatti qabata. Tole 8 irraa yaa obboloota nanaa gochaa ayyaana waaqayyoo isa waldoota kiristaanaa biyya Maqedooniyaatti raawwatame akka beektan in barbaanna jedha. Biyya Maqedooniyaatti waan raawwatame gochaa kiristaanaa maaliidhaan kan raawwatame ayyaana waaqayyoo. Gochaa ayyaana waaqayyoo isa waldaa kiristaanaa biyya Maqedooniyaatti raawwatame akka beektan barbaanna jedha. Waan gaarii hojjanne yoo jiraate, wanti gaariin nuti qabnu yoo jiraate ayyaana waaqayyoo duwwaadhaan kan inni ta'e. Phaawulos maal jedha? Kennaa akkanaa lammaffaa Qorontos keessatti duuba deebinee yeroo kennaa akkanaa ba'aa akka sana kan kadhadhannee hin jenne ayyaana waaqayyoo isa nuu kennameeni jedha. Ayyaana waaqayyoo isa nuu kennameeni. Iddoo biraatti immoo humna isa hundumaa to'atu isa gararraa jiru ni jedha. Kanaaf hojiin gaariin jireenya keenya keessatti hojjannu yoo jiraate tariitii hojiin gaariin qabnu yoo qabaanne immoo ayyaana waaqayyoo duwwaadhaan akka inni ta'eetiin jedhe. Kanaaf hojii ayyaana waaqayyootiin hojjetame isinitti akka beektan barbaada jedhee jalqaba Phaawulos. Rakkinni baay'een yoo isaan qoreyyuu safara malee gammadanii jedha. Rakkinni baay'ee yoo isaan qoreyyuu maal ta'an jedha? Safara malee gammadanii jedha. Kaleessa waa'ee gadduu waliin wal qabsiifnee laalaa turre. Gaddi keessan garamitti isin geeddara jedha. Gara qalbii jijjiirrannaati. Gadda eebbifamaa. Gadda isa qalbii jijjiirrannaa qabatee dhufu akka ta'etti jedhe laalaa ture jechuudha. Gaddi inni gara qalbii jijjiirrannaatti nama geesseetiin jedhu gadda sirrii akka ta'e. Gaddi gara du'aatti nama geessullee akka jiru. Innoom waa'ee Yihudaatiif Phexrosii kaafnee waan tokko laalaa ture jechuudha. Tole asirratti maal jedhaa? Rakkinni baay'ee yoo isin qoreeyyuu safara malee gammaddan jedha. Yaaqoobiin keessan maal jedha? Yeroo rakkattan, yeroo qoramtan maal ta'a jedha? Gammadaa jedha. Gammadaa jedha. Sababni isaa waan tokkotu jira. Qorumsi yoo hin jiraanne barataan kutaa tokko gara kutaa lammaffaatti darbuu hin danda'u. Qorumsi kutaa 5tti nama qunnamuuf kutaa 6 nama qunnamu garaagara. Kan kutaa 8, kan kutaa 10, kan kutaa 12 garaagara. Maal ta'a deema? Cimaa deema. Qorumsi cimaa deemaara jechuun sadarkaa keenyatu guddataa deemaara jechuudha. Akkasumiti nama kutaa 8 qorumsa kutaa 12 qoruu hin danda'anii? Hin danda'amu. Kanaaf qorumsi gaafa nutti guddataa deemu nuti guddataa deemaara jechuudha. Gara eenyutti? Gara gooftaa Kiristoositti. Kanaaf gammachuutti karaa addaatiin gammachuutti qabuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko qorumsa kutaa 12 yookaan kutaa 10 hin teettu jedhanii barattoota ari'anii hin jiru. Ati qorumsa kanaaf taa'uu hin dandeettu jedhanii. Maaliif? Ulaagaa qorumsa kana qoramuu maal ta'ee hin jiru namichi guutee hin jiru. Foormii guutuu jira. Waan si barbaachisu jira. Attendaansii waggaa keessatti guutuu qabdutu jira. Qorumsumaafuu ga'uun ulaagaa tokko. Inni nu badhaasa tokko jechuudha. Erga qoramtee immoo qorumsa darbuun ammallee eebba biraati. Jireenyi kiristaanummaa akkas jechuudha obboloota. Qorumsumaafuu namni Macaan Qulqulluu maal jedha? Abbaan ilma jaalatu maal godha jedha? Adabaa jedha. Isaan jaalatamuu keenya akka ta'eetiin jedhu qorumsa qoramuun akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf warri Maqedooniyaa maal akka godhan lafa kaayaa rakkinni baay'ee yoo isaan qoreyyuu safara malee gammadanii jira. Deegni isaanii badduu baasa yoo ta'eyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru jedha. Ofii mataa isaanii isaanuu maalidha? Deegaadha. Isaanuu rakkina qabu. Garuu namni yeroo baay'ee kennaa kan kennu yoo maal ta'e waan irraa kenna miti. Isaan garuu
ofii isaaniiyyuu deegaa ta'anii safara malee arjoomanii jedha. Wama qaban jechuudha. Akkuma dubartittii ishee waan qabdu hunda kenniteetti jechuudha. Kanaaf rakkina keessatti Waaqayyoon affeeru jechuun isa kanaadha. Isaan jaalaluma isaaniitiin amma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'a jedha. Waan by the way kennaan bilisa fudhannee bilisa kenninaa. Kennaan nuti kennineetiin jennu eenyummaa keenya murteesseetiin jedha. Kiristoos warra gara mirgaatiif gara bitaa dhaabatan Maatewos irratti illee yeroo dubbateetiin jedhu warra gara mirgaa dhaabatanii beela'ee na nyaachiftanii dheebodhee na obaaftanii rakkadhee na gaafattanii wanti kun hundinuu maal of keessa qabata obbolo tokko kennuu of keessa qaba. Of kennu waan qaban kennu warra garee garasiitiin immoo kennuu dhabu. Kana gochuuf eenyu ayyaana Waaqayyootu kana godha jechuudha. Ayyaanni kennaan waa'ee ayyaana Waaqayyoo yeroo dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti yaada tokkotu dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti yaada jedhu wayitu jira. Ayyaanaaf dhugaadhaan guutamee nu gidduu maal ta'e jedha. Tokko 14 irratti sagalichi nama foon ta'ee nu gidduu uffate ulfina isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guute argine ulfinni isaas isa tokkochi abbaa isaa irraa argate ture jedha. Ilmi tokkochi abbaa isaa irraa argate ture. Maalidhaan maaliin guute? Ulfinaaf ayyaanaan. Amma ayyaana kanatu waan goonu hundumaa irrattu maal qaba jechuudha? Aboo qaba jechuudha. Of ganuu eenyummaa keenya ajjeesu waan qabnu waliif kennu kan of keessatti qabannu godhu isa kana jechuudha. Afur irratti warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf gochaa ayyaanaa kana keessa akka hirmaattaniif cimsanii nu kadhataniiru jedha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf gochaa ayyaanaa kana keessatti akka hirmaataniif cimsanii nu kadhataniiru jedha. Kanaaf gocha ayyaanaati jechuun kun ayyaana irraan isa nu gidduu buufate karaa Kiristoos ayyaanaan guutamee nu gidduu buufate kanarraa waan argamedha jechuudha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf akkasumas immoo kan irraa hirmaachuuf nu kadhataniiru jedha isaan. Isaan waan nuyi isaan irraa abdanne caalaayyuu godhanii duraan dursanii Waaqayyotti of kennanii kana booddee immoo akka fedha Waaqayyootti nutti of kennanii jedha. Tajaajila isaan tajaajilan irratti of dabarsanii waan qabaniin haga qaban caalaan of dhimmanii dursanii garuu eenyutti of kennan jedha. Waaqayyotti of kennanii jedha. Waan qaban hundumaa jireenya ofii baagala ofii eenyutti of kennanii Waaqayyotti of kennan jedha. Itti aansanii immoo warra dhugaa lallabutti warra dhugaa barsiisutti dabarsanii akka of kennan. Adda nullee jalqaba jireenya keenya dabarsinee Waaqatti of kennuu qabna. Isa itti aansanii ammoo namoota dhugaa lallabanitti ergaa yeroo namoota dhugaa qajeelchanii dabarsanii maal gochuu qabna? Of kennuu qabna. Kana jechuun maal jedha boqonnaa 6 keessatti yeroo qoraa ture? Isin gaddisiifnee turre. Barreeffama kiyyaan maal godhee ture? Isin gaddisee ture. Garuu gaddi keessan garamitti geeddarame? Gara qalbii jijjiirranaatti geeddarame. Kanaan dura qoranna yoo yaadattu yoo ta'e Phaawulos nuti dhugaa ta'uu keenna kan mirkaneessu isinii jedha. Isin warra Waaqayyo ta'uun keessanii nu akka ergamoota dhugaa taanee mirkaneessaa jedha. Phaawulos 11 keessatti illee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 keessatti akkan an Kiristoosin fakkaadhe isinis maal godhaa jedha? Na fakkaadhaa jedha. Boqonnaa 4 keessattis akka ani fakkeenya Kiristoos fudhadhe isinis fakkeenya koo fudhadhaa jedha. Kanaaf dhugaa kan erga mirkaneessanii ka'aniin boodatti dura Waaqayyotti of kennanii itti aansanii immoo inni of kennan. Phaawulos ifaatti of kennan jechuudha. Adda namoonni eebalu tajaajilaadha akkas jedha addunyaa irratti goma isaan jedhan faana yeroo bu'an argitan. Garuu dursa eenyutti dhuuf hin kennin? Waaqayyotti dhuuf hin kennin. Tajaajila isaa gochaa isaa madaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf Phaawulos dursa Waaqayyotti of kennanii booddee immoo akka fedha Waaqayyootti maal godhan jedha? Nutti of kennanii. Waa'ee ergama Phaawulos yeroo dubbatu Phaawulos tokkoffaa Qorontos illee dubbisuu dandeettu lammaffaa boqonnaa 1:1 fakkeenyaaf ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kan ta'e jedha. Fedha eenyuutiin ergame Phaawulos? Fedha Waaqayyootiin. Kanaaf dursanii Waaqayyootti of kennanii kana booddee immoo akka fedha Waaqayyootti kan ergame Phaawulosit maal godhan jedha? Of kennanii jedha. Isaanis maaliidhaan geggeeffamuudhaan? Fedha Waaqayyootiin geggeeffamuudhaan.
Kanaaf walii keenya wal dhageeffachuun iddoo waliif kennuun kana bu'uura godhachuu akka qabaateetiin jedhu. Tajaajilli biyya lafaa kanas dursa waaqayyootti of kennu akka fedha waaqayyootti nama ergametti maal gochuu? Of kennu akka fedha waaqayyootti dubbii waaqayyoo kan dubbatu jechuudha. Jaharraa kanarratti Titiyoos gochaa ayyaanaa isa jalqabe kana isin gidduutti fiixaan akka baasuuf gorsineerra jedha. Gara keessa yeroo dhufu gochaa ayyaanaa kana jechuudha. Gochaa dabarsanii of kennu, gochaa eenyummaa fi gananii namaaf jiraachuu akka isin gidduutti fiixaan baasu gorsineerra. Ammas wanta hundumaatti amantiitti, dubbiitti, beekumsatti, dhimmuutti, jaalala isiniif gidduutti qabsiifnetti kennaa irraa hafaa akkuma qabdan gochaa ayyaanaa kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa jedha. Luki amantiitti jabaadhaa, dubbiitti, beekumsatti, dhimmuutti, jaalala isin gidduutti qabsiifnetti kennaa irraa hafaa akkuma qabaattan gochaa ayyaanaa kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa jedha. Akkuma amantiitti jabaattan, akkuma dubbiitti jabaattan, akkuma beekumsatti, akkuma dhimmuutti jabaattan, akkuma jaalala isin gidduutti qabsiifnetti jabaattan, ammas gochaa ayyaanaa isa walii kennu kanattis jabaadhaa jedha. Kana jechuun koos warri kaan attam akka dhimman agarsiisuudhaan jaalalli keessan dhugaa ta'uusaa qoruudhaaf malee isin abboomuudhaaf miti jedha Phaawulos. Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu. Inni badhaadhaa utuma jiru deegaa ta'uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta'ee jedha. Kiristoos utuma badhaadhaa utuma jiru deegaa ta'uu isaatiin badhaadhummaaf isin badhaasuudhaaf ofii isaatii maal ta'e jedha? Deegaa ta'ee jedha. Ayyaana jechuun. Ayyaana jechuun isa kanaa obbola tokko. Ayyaana jechuun grace inni jennu kuni waan nuuf namaaf hin malle namaaf godhu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ati nama ajjeeftee, yoo ati nama miitee kallattiidhaan adabni siif mala waan hojjettee bu'aa isaa maal gochuu qabdu? Argachuu qabdu. Garuu namni waa jalaa miite kun yookaan namni waa jalaa ajjeefte kun akka obboleessa ofiitti fuudhee yoo si jaalate, akka fira ofiitti fuudhee yoo si jaalate, uduma yakkiteetti ofa beeki. Kun ayyaana jedhama. Ayyaana jedhama. Kiristoos kan inni agarsiise kana. Phaawulosittis daandii Damaasqootti kan inni agarsiise kana. Ana inni ari'ataattu jedhee ijoollee kee ari'ataatti erga jedhee ka'een booda qodaa haaraa godhee si fuudheeraa jedhee. Dubartittii ejjituuf gara Kiristoositti fidan dhagaadhaan dha'uuf namni hundinuu yeroo itti murteessu mee namni cubbuun hojjanne jalqaba haa dha'u yeroo jedhan namni hundinuu cubbuu fi qabatee yeroo deeme eenyu duwwaatu fayyee deeme Kiristoos hin biraa. Dubartittii ejjitu duwwaadha. Inni kun ayyaana jedhama obboloota. Ayyaana jechuun isa kanaadha. Nuttis kan agarsiifame ayyaana akkasii. Du'a kan nuuf malu, adaba nuuf malu nu jibbiree ijoollee kunuun jedhe. Kanaaf hojii ayyaanaa kana jedha. Badhaadhaa nu jiru Kiristoos nuuf jedhee maal ta'e? Deegaa ta'e. Maal godhuudhaaf? Nu badhaasuudhaaf. Hojii ayyaanaa kana nutti agarsiisa jechuudha. Gochaansaa barqeen gaddaa jaalala keessaniin hojii irra oolchuu jalqabdan itti fufuun isiniif ba'eessa jedheetan yaada koo kenna. Egaa jaalala keessaniin waan gochuudhaaf qophaa'oo akkuma taatani waanuma qabdan hojii irra oolchuu isaas fiixaan baasaa jira. Egaa jaalala keessaniin waan gochuudhaaf qophaa'oo akkuma taatani waanuma qabdaniin hojii irra oolchuu isaas fiixaan baasaa jira. Jaalalli maaliidhaan mul'ata? Ba'ee mul'ata miti. Jaalala qabdan kan waan qabdaniin hojiirra oolchuudhaan murteessaa yookaan fiixaan baasaa jedha. Namni kennuudhaaf qophaa'aa erga ta'e wanti inni dhiyeessu sun akka humna isaatti fudhatamaa ta'a malee humna isaa gararraa miti jedha. Waan hin qabne waan nu gaafataa? Waan hin qabne nu gaafatu. Waanuma nuu kenne waan nu godha nu gaafata. Jaalala waan nu hin jaallanne nama akka jaallannuuf nu gaafata waan inni. Nu gaafatu. Akkana jedha Macaafni Qulqulluun. Waaqayyoon garaa kee guutuun, jireenya kee guutuun, lubbuu kee guutuun Waaqayyoon maal godhe jedha? Jaaladhu jedha. Du'atti illee jechuudha dabarsee of kenna. Obboleessa kan kee ammoo akkamitti jaaladhu jedha?
Akka ofii keetti. akka mataa keetti jaaladhu jedha. Obboleessi kee akka mataa keetti jaaladhu, Waaqayyoon garuu ofii kee caalaa jaaladhu jedha. Argitanii? Waaqayyoon lubbuu kee guutuudhaan eenyummaa kee guutuudhaan jedha. Obboleessi kee garuu akkamitti jaaladhu jedha. Akka mataa keetti jaaladhu. Waan siif malu obboleessa keetiifis akka malu akkasitti yaada. Kanaaf ofii keessan dadhabsiiftanii warra kaan rakkina keessa akka baaftanitti utuu hin ta'in gara lachuu iyyuu akka wal qixxaatu jechuu kooti jedha. Isaanis gargaara ofiillee lubbuu keessa maal gochuu qabdu? Baraaruu qabdu. Akka wal qixa wal madaalutti wanti isaan irraa hafuuf jiru qaawwa dhaba keessanii akka isiniif duuchutti, wanti amma isin irraa hafu immoo qaawwa dhaba isaanii akka duuchuuf gargaaraa. Akkasitti gara lachuuyyuu waliin qixxaataa jedha. Akkasitti gara lachuuyyuu maal ta'a? Waliin qixxaata. Isinis waan qabdan firfirsitanii booda Waaqayyoon qoruu utuu hin taane gara lachuuyyuu maal gochuu qabdan jedha. Madaala keessa galchuun baay'ee barbaachisa. Caaffanni qulqullaa'aan isa baay'ee buufateef omtuu irraa hin hafneef, isa xinnoo buufateefis omtuu ittiin hin hir'annee jedha. Dubbii baay'ee guddaadha kun. Caaffata qulqullaa'aa keessatti isa baay'ee buufateef homtuu irraa maal hin taane jedha. Hin hafneef isa xinnoo buufateef hoo homtuu itti maal hin taane jedha. Hin hir'anne jedha. Baay'ee kan qabu baay'ee kennuu qaba jechuudha. Kan xiqqoo qabus xiqqoo kenna jechuudha. Hunduu hanguma qabu Waaqayyoo waama nuu kenni nu gaafata jechuudha. Dubbiin kun dubbii baay'ee guddaadha. Har'a namoonni walitti tuulanii birrii maallaqa miliyoonera kaan ta'u garuu yaaduu dhaabanii beeku? Beekan. Dhiphachuu dhaabanii beeku? Beekan. Inumaayyuu dhiphinni isaaniitti caalannaa laata isa kaanii caala. Kanaaf macaafni qulqulluun kan inni jedhu isaan baay'ee buufateef homtuu irraa hafneefi isa xinnoo buufateefis homtuu ittiin hir'annee jedha. Kana fakkeenyaaf mannaa Israa'elootaaf yeroo gammoojjii keessatti kenne yoo baay'isaniillee fuudhan guyyaa lammaffaa maal ta'uu isaan hafu? Inni tokko guyyaa lammataa. Xiqqoos yoo waan siif malee yoo fudhatte bakka irrisiin hanqatu. Gaafa guyyaa sanbataatti inumaayyoo dhaqanii buufatan garuu guyyaa sanbataa maal ta'a ture? Hin samu ture. Ilaamee waan Waaqayyo namaa kennu soorachuun akkas jechuudha. Si gayaa sinirratu irraas maal hin ta'u? Hin hafu. Waaqayyo garaa guutuudhaan isa amanachuu akka dandeenyu nu haa gargaaru. Amiin. 16 Waaqayyo isa Titoosiin akkas baay'isee akka isiniif dhimmu godheef galannaa ta'u jedha. Akka baay'isee akka isiniif dhimmu isa godheef galannaa ta'u. Titoos akkasumas walii kennaaf akka yaannu Waaqa nu gargaareef galannaa ta'u. Akkuma Titoos isaaniif dhimme nus walii keenyaaf maal gochuu qabnaadha? Dhimmuu qabnaadha. Titoos yaada nu itti dhiyeessine fudhatee ofii isaatiis caalaa waan dhimmuuf jaalaluma isaatiin isin bira dhufuu isaatii. Isa wajjin obboleessa isa wangeela lallabuutti waldoota kiristaanaa hundumaa biratti beekamaa ta'e erguu keenya. Obboleessi kun obboleessa biraatti soos wajjin akka ergaaru kan inni kaa'u. Obboleessi kun beekuma duwwaa utoo hin ta'in gochaa ayyaanaa isa ulfina gooftichaatiif fedha gaarii qabnu agarsiisuudhaaf itti fufaa jirru keessatti nuyi wajjin akka deemuuf immoo waldoota kiristaanaatiin fo'ameera. Qabaa horii baay'ee gargaarsaaf walitti qabame. Kana irratti namni tokkollee maqaa gadhee akka nuuf hin kenninetti oolchuudhaaf hin dhamaana. Qabaan horii yeroo baay'ee rakkina guddaa qaba. Ispeeshaalii wangeelaayonni kanarratti xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabu. Nama maallaqa itti kennuudhaaf amantii isaatii miti nama kan laallamuu qabu. Amanamummaa. Kitaabni raajii akka jedhu amantii laallamee namatti kennamuu hin qabu jedha. Sababni isaa qorumsa guddaadhaaf maallaqni kufaatii guddaadha. Waa'ee amala namichaa guyyaa guyyaatti amalli namichaa akkami waan jedhamu qoramuutu baay'ee barbaachisaadha jedha kitaabni raajii. Akeeki keenya maaldhaaf qorumsi namoonni baay'een gaggeessota baay'ee wangeelawota baay'ee luboota baay'ee maallaqaan qoramanii jireenyi isaanii hamaa keessa gane hedduu isaanii beeka. Kanaaf maallaqni of eeggannaa guddaa barbaachisa. Akeeki keenya fuula gooftaa duratti duwwaa utuu hin ta'in fuula namootaa durattis immoo wanta galata qabu hojjechuudha jedha. Wanti nu hojjennu Waaqayyotu natti gammada, Waaqayyotu keessa koo beeka akka jedha of somna miti.
Waaqayyo inni nu beeka taane fuula namootaatti jireenya keenya maal ta'uu qabu? Beekamuu qabu. Waaqayyo nutti gammada taanaan namoonnis maal ta'uu qabu? Nutti gammaduu qabu. Macaan qulqulluun akka jedhe dhugaa irratti miti gochaa nuti goonuudha kan inni jedha. Gochaa nuti goonuudha namoonnis gammaduu. Gochaa gaarii keessan arganii dhugaatti miti dhugaa lallabnu irratti namoonni baay'ee maal ta'uu danda'an? Nutti gadduu danda'u. Nutti gadduu danda'u. Kiristoos ittuu maal hin taane addunyaan ittiin gamman. Garuu gochaa inni godheef namni narratti mata kaasu tokko haa dhufu jedhaa ture Kiristoos. Gochaa an raawwadheef namni tokko dogongora jedhee natti haa dhufu jedhaa ture. Daani'eel illee maal jedhan? Karaa isa dhaquun tokko illee hin dhabne jedhan. Yoo maal ta'e malee? Yoo seera waaqayyoo ta'e malee. Daani'eel boqonnaa 6 yaadicha meedhaan dubbifanna jecha baay'ee natti tole waan ta'eef Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti natti fakkaata. Kana irratti jarri kun Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 5 achuma kana irratti jarri kun karaa wanta seera waaqayyoo isa ilaalu yoo barbaanne malee nu karaa ittiin Daani'eel kana irratti kaanuu hin argannu waliin jedhan. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Karaa seera waaqayyoo ta'e malee karaa ittiin jireenya isaa tuqan hin jiru. Kanaaf nus akkasuma ta'uu qabna. Karaan ittiin gara keenya dhufu fuula namootaa duratti duun taane jedha Phaawulos. Fuula gooftaa qofa duratti duun taane akeeki keenya fuula gooftaa duratti duwwaa otoo hin ta'in fuula namootaa durattis immoo wanta galata qabu hojjechuudha jedha. Tuqaan nurratti argamuu hin qabu jechuudha. Kana qulqullummaa kana gochuu dandeenyu maalidhaan akkuma gubbaarraa ilaalaa ayyaana waaqayyootiin. Ayyaanni waaqayyoo hojii qajeelaa akka Kiristoos akka hojjannu nu godha. Maaliif ayyaana guutuu uffatee kan hojii buufate eenyu waan ta'eef? Kiristoos waan ta'eef jechuudha. 22 irraa egaa nuyi obboleessa keenya tokko immoo waan baay'eetti qorree si'a baay'ee dhimma ta'uusaa bira geenyeerra. Jara kana wajjin arguu keenya isinis guddaa waan isin amanteef amma caalchisee iyyuu hin dhimma jedha. Titiyoos guddaa waan isin amanateef amma caalchisee iyyuu hin dhimma. Tito garee kootii isiniif hojjechuuttis hidhata kootii. Obboloonni koo kun waldoota kiristaanaa bira argamanii ulfina Kiristoos agarsiisu jedhu. Hidhata waliiti wanti kennayyuu. Aniif isin, aniif Alamuun, aniif Yohaannis hundi kennayyuu warroonni dubbii kanarratti jirru hunduma keessa nama maqaa dha'uudha baay'ee asirratti nama muraasa maqaan dha'uun koo hundi kennayyuu wangeela kanarratti maalidha? Hidhata waliiti. Kanaaf kun ammootu waldoota kiristaanaa bira ergamanii ulfina Kiristoos agarsiisu jedha. Jaalala keessan itti agarsiisa. Kana anis jara kanatti isin jajuun keenya dhugaa ta'uusaa waldoota kiristaanaa biratti mul'isaa jedha. Kanaaf waa'ee keessaniif waan jedhame qajeelchaatiin mul'isaa jedha. Asuma irratti dhaabataa dhugaatti waaqa fuuldurattis nama fuuldurattis amanamoota akka ta'an ayyaana gooftaa Kiristoosiin hojii qajeelaa akka hojjan jaalala keenya gochaadhaan akka mul'ifu waan qabnu waliif akka hirru waliif akka dhimminu rakkina keenya keessatti wal akka dandeenyu akkuma 8:1 irratti dubbate yaa obboloota nana gochaa ayyaana waaqayyoo isa waldoota kiristaanaa biyya Maqedooniyaatti raawwatame akka beektan nan barbaada jedha. Gochaa ayyaana waaqayyoo kana nus akka raawwachuu dandeenyu waaqayyoo kan nageenye nuuf haa eebbisuum eebbifamaa.